Egaa akkuma argaa jirtanii mucayyoon tuni yeroo darbee wanta ishee rakkee hundumti keessaniyyuu hin beektu yookiin immoo dhageessan natti fakkaata. Seenaan ishee hedduu takka nama gaddisiisa. Yaa ta'u malee har'a immoo qabsiistee jirti jechuudha abbaa manaa ishii kana. Abbaa manaa ishii kana jala badee makaraa agarsiisaa kan ture waa hedduu ishee irratti raawwatee garaa ishii dirree tarsaasee kan ture. Isa kanadha jechuudha. Ana kanaafuu qabsiistee jirti galanni waaqayyoof yaa ta'u dhugaa hedduu takkan gammadee namoonni seenaa ishee hin dhaggeeffatin hin jirtu jedhee hin yaadu. Ashama harka kun hordoftoota kabajamtoota saanaan GPS kalachee jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Seenaan ishee namoonni hedduun illee akka irraa baratan abdiin qaba. Mucayyoon tun dhugaa dubbachuuf wanti xiqqaatiin ishee irra ga'e nama biraatirraa akka ga'u hin barbaadu. Kanaafiyyuu hundumti keessanuu viidiyoo kana like, subscribe gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u share waliif godhaa jechuudha. Seenaan mucayyoo kana akkana ture jechuudha. Miila darbeerree maxxanseen ture. Yoo mucayyoon tuni akkuma nama tokkotti hojii dhuunfaa ishee Finfinneedhaa hojjetti jechuudha. Hojii qaansiraa jechuudha. Yaa ta'u malee osuma qaansiraa san hojjettu hiriyaa qabatte hiriyaa yeroo qabattu kana biyyuma isheetii ilaala biyya isheetii mucichi kun inni foolisiidha. Isheen immoo qaansiraa hojjetti jechuudha. Yaa ta'u malee wal barraan inni mana algaa hoteela keessa hojjeta. Yaa ta'u malee hoteela kana keessa yeroo hojjetutti wanti inni isheerran ga'e hedduu takka dhugaa dubbachuuf namarra dhala namaatirra namni akkanatti garaa walitti jabaata jedhee hin yaadu. Qaama isheetirraa argitan yoo ta'e garaa ishee asii kaasee hanga fagootti albee yookiin immoo sikkiinidhaan baqaqsee jechuudha. Deebi'ee akka isheen nama biraa wajjin hin jiraanne bakka qaamni ishee kun tokkicha hin jiru. Ajjeesa jedheeti kan biraa deeme garuu waaqni ishee hin ganne waaqni harka jala qabatee isheenis fayyitee nama seenaa dalagu taate. Dubartiin akkanaa dhugaa dubbachuuf injaan hin beeku dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Garuu waaqni gargaarsa waaqatiin du'a jalaa isa goltee mucaa kana itti maxxantee tooftaadhaan qabatteeti osoo beektanii inni jalaa baduudhaaf yaaluyyuu itti maxxantee tooftaadhaan qabattee jechuudha. Yeroo tooftaadhaan qabattu kana tooftaadhaan qabattee itti maxxantee erga madaan ishee sun fayyee booda inni garuu ajjeesee akka nama biraa wajjin illee hin jiraanne ishee godha jedheeti yaade. Garuu hin tasaakkaaniif dhiirri akkana hin jira gara jabeessi akkana jechuudha. Garuu inni foolisiidha ilaala. Foolisii reen hojjeta mana hoteelaa algaa reehin hojjetaa jechuudha. Seenaan kun baay'eedha. Garuu dhugaa dubbachuuf seenaa ishee kanallee liinkii isiniif kaa'aa inni dhaggeeffatu waa baay'ee irraa barattu jedheeti yaada. Dhugaa dubbachuuf dubartii taate seenaa mucayyoo kana namni dhagayin injaan hin beeku. Ani garuu waa baay'ee irraa baradhee waa hedduu nama barsiisa beektanii. Of eeggannollee nama barsiisa, jabinarree nama barsiisa, obsarree waa hedduu takka nama barsiisa jechuudha. Kanaaf ani dubartiin akkanaatis ni jirti jedhee tasuma hin yaadne garuu hin jirti. Dhugaa dubbachuuf dubartii obsitu, dubartii waa hunduma jagnaa seeti. Kanaafiyyuu itti maxxantee obsaan maaf kana na goote ati nama akkana na godhe osoo hin jedhin madaa ishee san dhokfattee garuu inni ajjeese biraa deeme. Garuu gargaarsa waaqatiin fayyite mucayyoon sun inni ajjeese ishee biraa deeme. Isheen immoo maal gooti tooftaadhaan isa wajjin jiraattee itti maxxantee barbaaddee isa qabsiiste jechuudha. Kunuyyuu tooftaa tokkodha. Itti maxxantee akkuma nama isa jaallatutti sin jaalladha jettee isa qabsiiftee qabsiistullee mucayyoon tun dhugaa dubbachuuf seenaa addaa dalagdee homaa usuma amma ittiyyuu hin gaabbitu jechuudha. Sinigalee
Waan akkasiitti isiniin jedha. Seenaan ishee sun hedduu takka garaa nama nyaatallee waa hedduu nama barsiisarree baqa obsallee of keessaa qabaa. Waa hedduu irraa barattu jedheetii yaada. Dhugaa dubbachuuf ani hedduu waa tokko waa hedduun geeffadha, garuu taarikiin ishee kun waan hedduu takka nama ajaa'ibudha. Kanaafiyyuu seenaan ishee immoo hedduu takka dheeraadha. Sa'aatii 2-3 iyyuu nama hin ga'u. Garuu immoo ani gabaabseetuman dubbachaa jira. So tasfaa kutuun gaarii miti. Namaan gaafa wal lolte tasgabbii godhachuu qabda. Dhugaa dubbachuun miidhamtus beektanii namni ani har'a miidhamee nama san ijumti kiyyaayyuu akka argu akkanatti dhiiga kiyya dhugaa dubbachuuf akkanatti qaama kiyya sikkinii yookiin albeedhaan cuubee yookiin immoo albeedhaan qaama kiyya akkanatti muree dhiisi. Dhugaa dubbachuun madaa ofirratti argee ani nama san wajjiniin nama san ija kiyyaan akka argu hin fedhu. Hin jiru namoonni tokko. Kanaafiyyuu isheen kana hunda ajjeesee biraa deemee kana hunda keessa dabartee garuu itti dhiyaattee tooftaadhaan qabsiisuu ishee waan ajaa'ibaati jedheen yaada. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf mucayyoon tuni waa hedduu keessa dabartee har'as geechee nama taarikii ishee himatu taatee nama seenaa hedduu qabdi jechuudha. Zimbiloo seenaa yoo himatanii zimbiloo osoo hin taane mucayyoon tun garuu waan nama barsiisullee dubartoota fillee keessattuu yoo dubartoota seenaa addaa yookiin immoo waan hedduu dalagdee yaada. Waan akkasiitii maal jechuu barbaaditanii ijoolleen keenya shamarranii dubartoota gaafa miidhaan akkanaa kanarree isin mudatu ta'e miidhaa akkana waaqayyo hunduma keenyaa oolchu. Garuu immoo tarii namoonni akkana yoo jiraate namoonni hedduun obsaan waan hawwatan gootu malee gadi lakkistanii yookiin immoo namoonni sun akka isin irratti beekan gochuu osoo hin taane tooftaadhaan wanta irratti hojjettu isin jechuu barbaadin isin galee. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu fi ani garuu waa baay'ee irraa baradheen jira, waa baay'ee irraa hubadheen jira. So kanaafiyyuu hundi keessanuu mucayyoo kana argitanii dhugaa dubbachuuf osoo na ajaa'ibsiifatiin bira hin dabartu jedheetu hin yaadu. Namni seenaa ishee dhaggeeffatee namni mucayyoo tana dhugaa dubbachuu fi ani nama ajaa'ibsiifadheen beeku nama kamiyyuu jechuudha. Garuu immoo ishee hedduu takka na ajaa'ibsiifadhe. Seenaa ajaa'ibaati jechuun hin danda'ama jechuudha. Akkasii kutannoo cakkaanyi biqaanii jaa ani beeku. Argitanii osoo wajjin hin jiraataa jiranuu osoo haadha abbaa manaa ta'anii jiraatanuu akka isheen wallolanii dhiise okay erga ana dhiiste jedheetu nama biraatitti akka hin heerumne yookiin immoo itti daarii nama biraa waliin hin uummanne jedheetu waan kana irratti raawwate. Isinii galee akkasiniin jechuu jaalladhaa. So dhiirri badaa rabbi isinirraa qabuuti. So kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kana sirriitti barachuu qabdu isiniin jedha. Obboloota koo ani waan baay'ee tokko na ajaa'ibeef yookiin immoo baay'ee tokko na dinqeef isiniif qoode jechuudha. YouTube irratti gallaksanii turanii garoota gara adda addaatiin namoonni hedduun mucayyoo tana namni isheen ajaa'ibsiifan hin jiru. So kanaafiyyuu namni arginirree arguu dandeessu tarii dhugaa dubbachuun maaf ajaa'ibsiifatte jechuun keessan hin oolu. Garuu gaafa seenaa ishee dhaggeeffattanii mucayyoo san dirraa seenaa ishee akkanumatti dhageessan naamantu jechuudha. Kanaafiyyuu obsuun barbaachisaadha. Obsi beektanii dhugaa dubbachuuf. Akkasiniin jedha obboloota koo. Turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan turaa. Warri YouTube kanaaf haaraa taatan immoo like, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yaw ija xiqqoo ishee busy taanee fi yeroo ammaa kanatti viidiyoo dafeetillee gadi dhiisuu baadhu. Akkuma sa'aatii argadhetti
gadi lakkisa jechuudha. Kanaaf turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa turaa. Laayikii, subscribe, share gochuun nagaatti naasiniin jedha.